Bullish haraamiin candlestick patternii tirendiin duraan beerishii ture yookaan immoo down trendii ture. Down trendii san xumuramuu isaatii fi kana booda pricing gara up trendiitti akka jijjiiramu yookaan immoo gara baayitti akka deemamu bullish structurein akka uumamu itti fufuusaa candlestickii nutti agarsiisu ta'e yoo pricing 50% candlii saniitii olitti yoo akka close ta'e candlestick patternii sanarraatii walakkaa yookaan immoo 50% saniitii olitti yoo kaniif close ta'u taate candlestick formationii bifa akkasiitiin maal jechuu dandeenya? Bullish haraamii jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf pricing bifa kanaatiin gad turee ergasiitii asitti maal godhe? Naannoo kanatti fakkeenyaaf key support zone yoo jiru taate ergas ga'ee booda asirratti kaandiliin magariisni dhufte kun kaandilii diimtuu turte kana 50% tii olitti waan cross gooteef as booda pricing gara fuulduraatti up trendii agarsiisaa formation ijoo kan nutti himudha jechuudha. Kanaatiif kana fakkeenya yoo ilaallu taateef pricing maal godhee bifa kanaatiin down trend irra ture. Erga down trend ture booda kaandiliin diimtuun bakka kanatti uumamte kana 50% si erga fudhannee booda kaandiliin buulishiin dhufte 50% kana olitti waan close taateef jecha bakka kanarratti buy position seennee erga asirratti buy position seennee booda stop loss kana jala kaa'uudhaan take profit gara oliitti kana gubbaadhaan TP keenya take profit waan keenya as kaa'uudhaan pricing kana booda bakka itti buy jennaa kanarraa ka'ee gara oliitti bifa kanaatiin kan deemu ta'uusaa candlestick patternii nutti agarsiisuun bullish haraami jennee kan lafa kaa'uu dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatiin yoo ilaallu ta'e asitti pricing bifa kanaatiin down trend irra ture yookaan immoo bearish structure irra ture. Asitti immoo dhufeeti kaandilii kanaaf 50% kaandilii kana naannoo kana waan ta'eef bullishiin kaandiliin ta'antee dhufte 50% kana olitti close waan taateef bakka kanarratti baay'ee kan nuti seennuu fi baay'ee seennee kana jalatti immoo stop loss kaa'uudhaan take profit keenya TP1 keenya naannoo kana take profit 2 keenya immoo naannoo kana kaa'uun asirratti TP1 naannoo kanatti immoo take profit 2 kaa'uudhaan pricing bakka nuti itti baay'ee seenne kanarraatii bifa kanaatiin ol deemuun take profit illee keenya smash nu godhee profit nuti argachuu qabnu akka nuti argannu akka nuti taasisu kaandiliin godhu kun bullish haraami jennee kan lafa kaa'uu dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf biraatii yoo asitti ilaallu ta'e asitti illee bifuma kanaan pricing kam ture bifa kanaan gara gadiitti deemaa ture. San booda dhufeeti kaandiliin diimtuun bakka sanatti dhufte kun kaandiloota magariisa kanaatiin 50% kanaatii olitti uumamee cufamee bakka itti cufame kanarratti baay'ee seennee stop loss kana jala kaa'uun take profit structure fuuldura jiru kana yoo akka target goonu taate bifa kanaatiin buy position keenya trade goone asirratti buy badne seennee stop lossin jala kana kaa'uun take profit keenya immoo gara gubbaa kana kaa'uun pricing bifa kanaan up trenditti akka jijjiiramu kan duraan down trend irra ture gara bullishiitti yookaan immoo up trenditti jijjiiramuusaa candlestick formation nutti